Yaa daawwattoota koo, yaa qaqqaalota koo, yaa qashtoota koo isin kabajuu dhiisanii miti jechuudha. Jechoota sinnaan jettan dhiisanii miti. Jechoota sinnatti himtan dhiisanii miti. Irra darbanii miti. Garuu immoo waan tokko tokko immoo oggaa daangaa namatti darbu. Dhaabatanii ilaaluunis immoo gaarii miti akka waan sodaatame akka waan tokko sinni waan sunis immoo dhugaa ta'eetti fudhatama jechuudha. Kanaaf jedhee deebii kennaafii jira jechuudha malee tuffadhuu dhiisii. Bakka siinsin madaaltu warroonni jettan jirtu. Warroonni immoo haadha koo natti fakkaattaa, haadha kiyyaadhaa, buleetti koo hangafaatii hundi keessan naan jettan karaa keessallee dhuftanii warroonni na jajjabeessitanii waaqayyo koo sinaa eebbisu guddaa sanaaf galatoomaa. Guddaa sanaaf galatoomaa dhugaa waaqa jiraata baay'een sin galateeffadha. Garuu immoo waan an dubbachuu qabuuf immoo amma immoo dirqama natti ta'ee dubbachuufanii na'uuf kalchaa siniin jedha. Sagalee karaa keessaa naa ergamee sinitti nan dhaggeeffachiisa. Dhugaa rabbii karaa keessaa dhuftee jecha arraba ishiirraa afaan ishiirraa bahee na sodaachisaa jirtu ittiin natti dhaadataa jirtu sinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo ishiin kaleessa hojjettee gadhiiftes argitaniitu viidiyoo san keessattis isan ani gaabii uffadheetu hojjedhe akka qorqorroo fakkeessite asii kanatu sii mala naan jette. Ani jaartummaa koo dhoksee miti ani dhufe daawwattoota koo simbira. Ani eenyummaa koof dhoksee miti ani miidiyaa kanarratti dhufe. Ani miidiyaa kana gonkumayyuu nan dhufe jedheen eegne garuu carraan na fideera miti. Ani dhufe immoo haadha nan dhufe malee waxxaatii taphadheen miti. Wayinis immoo ofan agarsiisa of mul'iseen miti. Ani ittiin dhufe isa ittiin of mul'isu viidiyoo biraa qabu YouTube biraa jalqabeera siniin hin jenne isarrattan of mul'isa. Asitti garuu kun kaayyoodhaan nan dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanan siniin jedha. Keessa baatee keessa dabartee jechuudha. Keessa dabartee siniifa sagalee ishii fi viidiyoo jalaan sagalee ishiin sinii galchaa hirra keessa immoo ofii koo sinii kaa. Abbaa heebbuu mucaan koo laala ijoollee viidiyoo taa'ee kuttee fiddeetoo tambineer irra godhatteetoo fiddee sanan akkasitti hiqqi jedheetoo boo'ee maraadhe. Ani koo viidiyichi jira baras maani nama yaadachiisuun abbaa manaa keettee qoo viidiyichuma daawwadhaatii haadha eebbaa situ balleessituudha. Situ badii qabanaan jedhaatii natti murteessaa. Walumaan dhaggeeffannee xumuraa jechuudha qoy. Neeti dulloomtuu nana maalan ta'a jettee miidiyaa irratti afaan bantana irratti. Ulfina kee gisiin jedhame ulfina kee miidiyaa irratti carcar jettu sin dhaga'u. Ani ila itoon beekin dhoksaatti guddisitti fida sitti besii wayya zimmi jedhe. Omaa fiddu jedhe maal fidda gaa. Maal fidda gubachaaf ta'a jechuudha. Kana sitti miila of eeggachaa deeme waan kana. Miidiyaa irratti maqaa koo dhooftee daawwattee takka jettee daawwattoota keessa sobdee of jajju hin dhaabdala sittanima. Sittime of eegi. Maal fidda ganaan gudii sittidha suruma ganaan jireenya keexaxa suruma ganaan akka qobaate yattuu si godha suruma. Yoonan hin raawwachiifne immoo abbaa manaa kee kana akka inni godhu yoonan hin goone taa'ina laala. Waanumati fidduu si laala. Waanumati fiddu. Innaa sanan gudii jaalala maal gootaa qoo. Maal gootaa maqaa koo garuu miidiyaa irratti dhoofte maalittan goodattaaf hin jedhin. Goodattaaf carcar jetta. Amma nama si bukkee jiruyyuu si biraan kaasisa yoo barbaade dhuguun godhi jetta. Ani gini ammeenyaan haasofne duraan. Garuu meenum na jibbisiifta dhugumaan sitti biyyum lafaarra yoo akka kina jibbisiisus si malee hin jiru. Ishiin gaalleezim jette carcar jette. Sila YouTubein koo na ilaalamee rigeetti nyaadhee wayitiif immoo si guggube. Ani soon qabaa maas sigate 15 sabskraabii yaalii qabaatte si godhanii si dhiisanii warra miidiyaa maal lagalche. Ani hojjedheetu nan qaba maal fidda. Barbaadu YouTubeidhaani. YouTubein kana dhaaba malee immoo jechuudha. Suma sin dhiisu. Ila lammata viidiyoo irratti hojjettee YouTube irratti gadi baaftee yookiin immoo suuraan koo poosti goote miidiyaa koon hojjetadha siraata keenarraa dhaabe. Likkii keessatti malee of eeggadhu waan jaanjooftuu jaartii nan amanatee nan arrabsini. Sirraan galchaa. Yoo didde immoo miidiyaatti gadi ibsee mucooloksa. Dhuguman isa sobdee fakkeessitee jiraatu.
akka inni dhugum godhus si godha maal fidda gaaf sana qobaa kee teessee boocha. Beektaa gaafa laaptooppiin jalaa cabee haariidhaan inni bahee boocha. Akkasitti si boochisu. Amma immoo namulumaa isa gaaf sana haariidha si biraa waan deemeefi gaaddidduun isaa si biraa dhabamnaan akka boochii maraattu beektaa akkasiin si godha laasittiin. Sittim akkasiin si godha. Gaaf sanallee sila laaptoon cabe sila inni jetteef sila sof biraa dhabdee boochee amma mulum si biratti kan galleen godha. Suuruma akkas biraan godha. Abbuma fuusisu immoo sitti nagarsiisu maal fidda. Dubaran biyyaan baa siraatan birrii hojjettee fiddeen fuusisa jedheetu mal. Nama guddoo nama siraata kabaja bareedu akkasaatti siraatan fuusisa jedheetu mal. Beekatu mal garuu anillee gaarummaadhumaan qasi jedhee duratti meetii tuqiiti akkas godhin jedhee. Akkuma sin dhageessan kanadha. Kana booda garuu maqaa godhofte of eeggadhu. Akkuma sin daawwattan kanadha. Akkuma sin dhageessan akkuma sin daawwattan. Meesti maal kun ammeenyaan mana ga'u? Maal ammeenyaan mana ga'u? Maalan godhe? Mana keessa taa'uun akkas nama godhaa? Miidiyaa kanarra dhufanii isin faana taphachuun akkas nama godhaa? Qabeenyaanis of hin jajinaa ijoollee, fayyaadhaanis of hin jajinaa, bifaanis of hin jajinaa, bifnis fixeensa hin baddi. Qabeenyis waan ittiin nama harkaa dhufeetu nama harkaa barbadeessan hin beekan, nama harkaa baddi. Fayyaanis akkasi. Ani har'a jechuudha. Asan taa'ee asittan hojjedha jedhee yooyin intarneetis hin faana hojjedha jedhee yaadees hin beeku. Gonkuma sammuttuu naqadhee hin beeku. Garuu beekamtitti nan argadha jedhee ani yaadaa ture. Sagalee Waaqayyoo lallabuudhaan beekamtii nan argadha yaadaa ture. Gisee xiqqoo koo ta'ee jechuudha. Sagalee Waaqayyoo baay'ee lallabuun jaaladha. Ijoollee waldaa wandimmaamaachii giincii taatan faarfattuu akkan ture hin beektu. Faarfattuu garee baa keessatti kwaayirii keessan ture warroonni dabeettan jirtu. Karaa saniin aniruma saniyyuu kaasee jechuudha. Namoonni hedduun namoonni akkasumatti na jaalatu lafaa ka'anii. Ammas immoo namumaa maaliif jaalatamtee? Maalumaaf daawwattoonni kee akkuma daawwattoota kootii sin arrabsanii jette. Maalan isaaniin tuqe kaa? Haadha keessanii kottaa toona daawwadhaa. Haadha keessan jajjabeessaa. Akka haadha keessaniitti na tobsaa. Akka haadha keessaniitti na ilaalaan jedheen malee maal yakkeetan kaan na arrabsan? Jaartiin manaa isuma jaartummaa kana naan jedhu jaartummaa koo dhoksine ani jaartiidhuma dhugumaa. Isa sin dhoksine. Kunoo laalaa meekaappii malees kunoo annagaa kootidha. Kunoo shaashii sidhadhee shaashiin illee waan fe'uun dadhee dhufe kunoo numa narraa bareeda maal taata kaashii. Mataa siikadhee dhufe numa narraa bareeda. Maraatu soo ta'ee dhufe namni haadha ofii jibbaa. Haati ofii numa namatti bareeddi. Furrii illee odoo akkasitti gadi yaasaa dhufte haati ofii haadhadha waan taateef namatti bareeddi. Ijoolleen immoo akka haadha isaaniitti na jaalatu. Akka haadha isaaniitti na ilaalu. Ani namni tokko namni lamayyuu akka haadha isaatti na ilaale ittan gammada. Kanaaf maaltu si aarsisiin? Ani gaaf tokko mee daawwattoota koo anaa qabeenyaan manaan of jaju ageessanii beektu manna Waaqayyooti. Mana qabdii, mana ishii ofiishiiti, mana ishii ijoollee keessa qabatte keessaa jiraatu. Abbaatu barbaachisa malee mbada bar waan hundi ijoolleen koo akkanan guddadhetti. Akkanan abbaa biddeenaatiin guddadhetti. Haadha biddeenaa somtuu sitti dhufanii haa guddatan. Jireenya namaa gaa'ela namaa keessa galanii hoggaa akkas dubbataniyyuu qaana waan qabdu ganaa dhiifama na gaafachuu qabdi waan gaarii yaadetan dubbadhee isa dhumaa ittiin viidiyoo jedhee isiniifitu sagalee abbaa eebbutu ergite. Abbaan eebbu gaafa rafu keessaa riikardii isaa isinii fuudhee koodii isaa bansiifadhee hoggaan odoonni dafee toon irratti cufate isin dhaggeeffachiisee isaan booda natti murteessitu. Ani lafaa ka'ee torre ishee yaabbannee. Ani lafaa ka'ee torre ishee biran geenyee. Kunoo har'as isuma mee sunumti dhaqaate jechuudha. Hunda dandeessuu jedhaati dhaqaatu ilaalaati natti murteessaa waan ishiin har'a jedhaa oolte. Jechuun viidiyoo kaleessa sinirra bu'uuratti gallakkifametti jechuudha. Dhaqaatuma daawwadhaati ati jaartiin nanaa dhuguma salphoodha naan jedhaa. Dhuguma situ lafaa ka'ee tuqe naan jedhaa. Waan afaan ishii keessaa yaa'u. Waan afaan ishii keessaa dubbattu.
waan afaan ishee jettu dhugaa rabbii kanas siniin jedha. Warroonni isinitti tole laayikii godha. Warroonni immoo bilbila koo dhabdanii duwwaa 9-13-89-33-36 haloo jedhaa na dubbisaa. Warroonni buna naa bittanis haloo jedhaa buna naa bitaa. Borummoo waanuma bunaa santu ishii dhibee okkoo ijoollee galgalan viidiyoo hojjedha malee gizee bunaa beekootu na jeeqa. Silaa bunicha dhiyeessee ani buna hin dhabne dhugaa rabbii ijoollee hedduutu naa bita. Waaqayyo isaa eebbisu. Dhugaa rabbii. Dhusuma dhugaa koo siniin jedha waaqayyo bara keessa naa eebbisu eebbifama. Ijoollee hedduu buna naa bitaanaaf. Ani buna iyyuu dhabeen beeku dhuguma kooti.